ummanni Oromoo micayyoo kiyya kana qixxee gadduu keessanitti baay'een afaan gadduu keessanitti naa galatoomaa hin jedha. Wanni nan jechuu barbaade ani shaanxaa bitee fi boorsaa bitee fi akkuma anormaatti dhaqxee achi geessee deebiteetu naa galchise malee namni illee keessummaa ganda namaa dhaqee hin bulee gala malee firii achiin hin oofu. Kan du'anirra kan dhagaa baatan reeffan arganne naa dhufti jedhee hin eegne waan an godhu nan dhabee ummanni Oromoo kan Oromoo taate inni abbaa inni haadhaa inni obboleessaa inni obboleetti kan akka ganda kiyya fide kana ganda keessan hin fidin waaqni immoo akka isin himimmaan gannaqxanii sirriitti micayyoo kiyyaa naa boochanitti naa eebbifama hammas naa eebbifama lammaffaaf immoo hammas yoon argadde jiraashii yoon immoo argadde jiraashii yoon dhabe immoo du'aashii naa barbaada akka jirtanitti naa fufaa hin jedhaan. Abshira jajjabaadhaa. Akkasumas wanni nan jedhu coon koo akkuma namaattan ergadhee bara 2015 deeme ji'a kurnaffaa guyyaa 15 biraama ergadhee tanan baay'ee dadhabaadhaani nama dadhabduudha daan maatii dhukkubsattoota lama mana koo keessa jira ofitti jijjiirattee manaa baate obboloota koo duuti ishii immoo ji'a 2017 gaafa guyyaa 5 na dhaqqabee nan boo'ee nan gaddee baay'een itti dhiphadhee amma guyyaa 17 amma guyyaa 7tti isarraan booda gaafa isin miidiyaa kanan barbaaddanii baay'ee naa gadditanii obboloonni ishii cinaa dhaabattanii bukkee gortaan marrimaan kun raafamullee na jabaate kanarratti naa galatooma ammallee immoo micayyoon kun barbaadamtee karaa keessan furmaanni naa ta'a jedhee na bidadhee jira boo'uu nan dhiise gadduu nan dhiise habdii isinirra godhadhee ammallee jabaattanii akka waan tokko furmaata naa gootanan barbaada ammallee akka deddeebitanii naa barbaadan barbaada baay'ee micayyoon koo daa'ima umurii ishii waggaa 20ti eenna dhiphina mana kooti fuunee toonus birrii arganne jenne ishiinis ofan jijjiiratte isinis jijjiiratte manaa baate nan dhabee namni ergatee namaa galti nama jijjiirti fira jijjiirti ankoommoo hin dhabamtee du'aashin nan dhabe jiraashin nan dhabe kanaafiyyuu ammallee akkatti naa jajjabeettan isinan galateeffadha ammallee akka naa argitan isinan galateeffadha maal uummanni Oromoo naa jabaadha ijoolleen Itoophiyaa naa jabaadha ammallee abdii koo isinirra godhadheen jira waaqaa gaditti karaa keessanii nan kun jabaatee marrimaan koollee gaafanii viidiyaa kanarratti argu garaan koo na jabaatee inni raafamee dhaabadhee boo'uu dadhabullee dhaabadheen boo'ee deemeen kun karaarrallee deemee lafa kana ga'ee ammallee naa jabaadha uummanni Oromoo ammallee na bukkee goraa ammallee akkasin naa barbaadda nan barbaada ammallee akka harka na qabda nan barbaada reeffi ishiis naa gale waa tokko oon argadhee jiraashis naa gale waa tokko kanaafiyyuu naa jabaadha ማለት እስኪ ምን ያደርጋል የታለች እንደጠርቆ ማለች አስገቧት አልገባ ማለች እኔ የምለው አሁን እዚህ ዘረኝነት እንዳይስፋፋ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከአሁን በኋላ አንድ ብሔር የራሱን ብሔር በቃ አለን መጋባት አለበት ሁሉም ማለት ነው ከአሜሪካ ብቻ ላም አምጥቶ ማዳቀል ከሀበሻ ላም ጋር ማዳቀል ሳይሆን የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ ማዳቀል ነው ማለት እንዲጋባ ማለት ነው የተጋባ እኮ ነው የተጋባ ነው በደንብ ግዴታ መደረግ አለበት በደንብ መጋባት አለበት ለምን ዘረኝነት እንዳይመጣ ማለት ነው እባክህ ስንት ሺህ ዓመት እንኖራለን ግፋ ቢል 18 ዓመት ካሁን በኋላ 20 ዓመት 30 ዓመት ካሁን በኋላ ፊንፊኔ ነው ማጀችሉ ማፊ ሬድዋን
bilbila kee biyyaa keessaan naa ergi. Kabajamtoota Dirreedawochi Harargee wachuu hoy gala አቤት ሲመቹ አንተ እኮ ኦሮሚያ ክልል ሁሉም ማለት ነው ስላልኖርክበት እንጂ አርሲም ብትኖር ያው ነው። ድሬዳዋ ያው ነው። ጅማም ያው ነው። ሸዋም እመነኝ ኦሮሚያ ክልል እስኪ እየዞርክ ምን አለ ይሄ ልጅ ትለኛለህ። ኦሮሚያ ክልል እየዞርክ ከኖርክ ሁሉም ፍቅር ነው። የድሬ ልጆች ድሬዎች አንተ ምግብ እየበላ ነው። ከምሬ ነው የምነግርህ። ገንዘብ የለም ርቦሃል አይደል? እንብላ አይልህም። ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ነው የምትበላ። ለምን በላ አይልህም። ፊቱን አያጠቁርብህም። ያለውን በልቶ ነው አብረው በልተው ቁጭ ይላል። ካለው ይጨመር። ይሄ ያንተ ነው። ይሄ የለም ሬድዋን እንደዛ ሲበሉ አይቻቸው በራሴ ጨምሬላቸው ነው ደስ ብሎኝ ጨምሮ እድሪስ የሚባለውን ቲክቶከር ታውቃለህ? አላውቀውም። እድሪስ ይባላል። አንድ ሽንታም ኤርትራዊ አለ። እሺ እድሪስ ማዳም እድሪስ ማዳም እድሪስ ትባላለች። ሄሎ ሄሎ፣ ወዬ ለኪያ ummata keenya kabajamoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. maatii obboleettii keenya baay'isee bojaa waliin wal arginee jirra. har'a viidiyoo hojjedheen jira. viidiyoo isaa riipost godhaa, sheer olii godha. warri naa Idris likfalille warri guruppii isaatti galuu barbaadan lakkoofsa isinii barreessaan lakkoofsanaan deemaa waatsaappiidhaan haayinaan jedhaati. maa yaadannoo asirratti irratti mummooti bakka bilbila irraa kaasi isa 74 asirratti irratti mummoo natti mitamu maalak 38 irratti bilbila irraa mummoo warri garee itti galuu barbaadan lakkoofsa qabadha. lakkoofsan qabattanii dhuftanii haayi jettu. liinkiis ni ergaa lakkoofsichi liinkii waatsaappii liinkii isaa tuttanii waatsaapichatti seentu qabadhaa duwwaa 25 eessa bakkichi maal taate boo akkasumatti jedhamu jira. bakki obboleettii keenya bojee baay'isee boja qabadhaa duwwaa obboleettii keenya baay'isee bojaa bira dhaabachuu barbaadan jechuudha. deemaa waatsaappiidhaan haayinaan jedha. liinkii guruppii isinii dhufa. liinkicha tuttanii ol seenuu qofa. nurratti gubu ammas hundi keessan deemaatti namma waan dandeenyu bira dhaabannee obboleettii keenya jiraasis amaanaa argite viidiyoo gadhiiseen jira. wallahi yaadannoo ati rakkisaa wayiiti miyootii si godheen jira abbo maal taate ati hay bilbilteetti himtu ajajatti warri mubaarakiin bira jirtan kottaa waan sinitti maasitti hoyifan jedhe kottaa Lugamo bayi adafanu mubaarak ashabbaariidha. siinino warri mubaarakiin biraa dhuftan quxuriitu siininitti meeyati
Eessa je qoyate wal anifati kana booda waliin beeknu bro. Sorry. Jennaan gurbaa tokko uummata keenya rakkiftee taraan jedhe gastii gadee maal jennaan nu fichisiisuuf deemta maaliif haa jetteedhaan jedhe. Maaf jetteetu. Koppilinkii godha ijoollee. Waatsaappiitti deemaa nama warri kaleessa guruppii nu jalaa gubate guruppii haaraan banamee jira. Amma immoo waa tokko sitti dhaggeeffadhu. Yaa ibn al-kalb. Kana mana asusiisoo. Akkam jirtu. Jiraatte lubbuudhaan akka argamtu bira dhaabannaa jettan akkaawuntiin kanaadhaaf kan abbaatii baafataniiru polis ol seenaa lakkoofsichaan yeroo deemtanii haa jettan liinkii sidii dhufa liinkii sana turtanii ol seenuudha onni biraan jabaadhaa nagaatti badhaa jigii lakkoofsa fudhaa see godhadhaa.